baatiin kun sooma amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa kan keessummeessaa jiru yoo ta'u hordoftoonni amantichaas yeroo soomaa fi sagadaan dabarsaa jiranidha. Baatiiwwan jiran keessaas baatiin kun adda jedhamuun beekama. Kanuma giddu galeeffachuun kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kutaalee hawaasaa musliimaa harka qalleeyyii ta'an waliin paarkii Araadaatti sagantaa iftaaraa gaggeessaniiru. Kantiibaan Adaanech saganticha irratti ergaa dabarsaniin yeroo soomaa fi sagadaa kun namni hundi gara uumaa isaatti waa'ee biyya isaa kan itti kadhatu waan ta'eef wal gargaaruu fi waloomni yeroo cimee itti fufuu qabudha jedhani. የረመዳን ጾም ወራት እንዲሁም በኦርቶዶክስም የአብይ ጾም ወራት ሆኖ ሁሉ ጊዜ እየተገጣጠመ baatiin sooma ramadaanaa akkasumas baatiin sooma hordoftoota amantoota kiristaanaa baatii tokko keessatti kan gaggeeffamu ta'uunsaa yeroo itti hundinuu ofiisaafis biyyasaaf itti kadhatudha. Maarree baatiin kun jaalalli waloo keenyaa nagaa fi eebbi biyya keenyaaf hedduu yeroo itti baay'atudha. Nutis baatii soomanaa kana keessatti obboloota keenya waliin yeroo gaarii dabarsuu danda'uun keenya caarraa qabeessa nu taasiseera. Aadde Adaanech itti dabaluun magaalaa Finfinneetti hojiin namoomarratti xiyyeeffate erga aadeeffatame bubbuluusaa ibsuun hojiin kun bu'a qabeessa ta'uurra darbee namoonni akka wal gargaaranii fi wal bira dhaabbataniif fakkeenya ta'uu kan danda'edha jedhaniiru. ከተማችን እንደምታውቁት በርካታ ሰው ተኮር ስራዎች የሚሰራበት ከምንም በላይ በስራው ከሚገኘው ጥቅም ያለፈ ሰዎች እንዲረዳዱ akkuma beekamu magaalaan keenya magaalaa hojii namoomarratti xiyyeeffachuun hojjetudha. Hojiin kun bu'aa inni magaalaaf buusaa jiru caalaa kaka'umsi aadaan wal gargaaruu namoota hunda biratti akka jiraatu taasiseera. Yaadamni adda addummaan amantaa osoo hin jiraatin wal danda'uu fi wal jaalachuun akka jiraatufis caarraa guddaa uumeera. Kun cimee itti fufuu kan qabudha. Dhugaa dubbachuuf sagantaa akkasii Rabbi biratti fudhatama guddaadha kan qabu. Namni kaayyoon inni uumameef waaqa sodaachuu fi wal bira dhaabbachuuf keessattuu baatii soomanaa kana keessatti hunduu wal gargaaruun dirqamaadha. Hawaasni musliimaa saganticha irratti argamanis sagantaan akkasii qophaa'utti gammaduu ibsanii sagantaan qophaa'e agarsiiftuu jaalalaatis jedhaniiru. እውነት ለማናገር ይሄ አስፈላጊ በፈጣሪ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ነገር ነው። dhugaa dubbachuuf sagantaan akkasii Rabbiin biratti fudhatama guddaa kan qabudha. Namni kaayyoo inni uumameef waaqa sodaachuu fi wal bira dhaabbachuu fi keessattuu baatii soomaa kanatti hunduu wal gargaaruun dirqamaadha. ህዝብና መንግስትን እጅግ በጣም የሚያስተሳስር ውብ የሆነ ፕሮግራም ነው ይሄ ፕሮግራም። sagantaan akkasii kun mootummaa fi uummata kan walitti fiduu danda'udha. Kun kan agarsiisu mootummaan hamma uummata akka jaallatu sirriitti kan ibsudha. Gama biraatiin ammoo uummata soomaa fi sagadarra ooleef sagantaa iftaaraa qopheessuun hojii Rabbiin biratti illee hedduu jaalatamaadha. Kana qofaas miti walitti dhufeenya hordoftoota amantaa garaagaraa kan cimsuu danda'udha. ከፍ አድርጋችኋል ህዝባችንን አላህ